No? Hey, Bore may tangi ti. Akka nama jaalala biyya kutu kotti akti godha rakkana kariya. Isa kan baay'ataa waan tokko yaadanii siin jedha. Waan barbaachisu. Re'oon hindaakon. Yoo waa'ee Ameerikaa biratti kaafte anatu beekaas. Kan karoorri keenya akka galma ga'u dhoorke. Safarattoota osoo hin taane. Hir'ina fi fakkaattoonni kee fidaa jiranii. Memang bakat. Pasportii kee kana dirqama deeggarsa ilaalamisan kamiidhaan kenname bakattoota Oromoo keenya kan kutaan amantiidhaan gosaan qoqqoodanii Filmi waan baay'ee nama barsiisaa bashannansiisu akkaataa hawaasni keenya yeroo ammaa irratti argamu mara kan faana dha'u. Orang ban market kana istirahat. Filmi afaan Oromoo haaraa yoo ta'u bakattoota as jiran tarkaanfii barbaachisu irratti fudhata. Wanta gootummaadhaan dura dhaabbatan immoo akka injiinar Tasfaa'uunfaa akka injiinar Marsiifaa. Afuufu Oromoon si qal'aadha moo Oromoon miliyoona 5 walitti yaa'e bakka si buufate. dubbii dheeraa maatii Oromootiin galaafatan sammuu dhageeffata akka ittiin boontan shakkiin qabnu badhaadhina afaan. Oromiyaa ammayyuu taanaan na biratti arrabsuu hin dandeenye. Baay'ee nama kofalchiisa baay'ee namatti tola qoosaan kee. Utuun manatti siqxinaa argite moonni muka narran sitti tola. Dhimma si barbaachisu mara dhimbaatti keenya hojii wal qunnamtan waan barbaachisu dhimbaatti keenya barbaachisu. Maal akka yaada beektaa? Utuu biyya lafaa kanarra bishaan bariisaa deebi'ee dhufee akka bidaaffiin oolfatu na dhaaba. Biyyaan lafa gaarii nu faana. Kan guutuun seenaa isaa qalbii nama rarraasa. Kanuu afaan bari. Hayyooti kennan leeminaa dhigee. Waajjira saba Oromootii fi Oromiyaa irratti hundaa'e eenyummaa sabaa ibsuuf Sanu akka nama jaalala biyya tokkotti aktii godha. biyya ollaa keessa naannawee Hin qaanoftu ana biiftuu intala barii bilisummaatiin kan akkas jettu sammuu kee hojjetu ati. Bakattoota naannoo sanii wacaa jiran wanta kana hunduma jedhanii akkuma dhiyaatanii ani mootummaan abbaa irree bakattoota Oromoo biyyoota ollaa jiraatan irratti dalagaa jiru kan saaxilu. Oromiyaa lafa bal'oofta baanasamu gosaan godinaan adda qoqqoodni adda kan facaafnee jira. Kanaafuu keessaa bakattoonni kanneen nuti jettee. Eenyummaa uummata Oromoo Oromaa bahagiinaa naannoo garaagaraatii qubatame isin barsiisuuf kaleema. Oromoon tokko gargar baasan qabdu duubnus yaadi akka ni yaadini. Filmi kana wanni anja taasisu kan biraa haasawaa fi seenaa fi guutuun afaan Ingiliffaan hiikamee sabtaayitiin barruumee jalatti kan isiniif dhiyaatu. Guddaa nama kabajamaa akka isaanitti salphisan. Kanaafuu Utuu hubatiin qomaan gubatiin jedhani. ayi gurbaan kana dulmaa isa qabee jaallate mucaa qaasaa. filmiin kun hojjetamee kan xumuramee jiru yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti eebbifamee bakka jirtan maratti iskiriinii irratti kan isin daawwachiifamu. Wanta bakka qabu rasaa kan ciranii fitan qaama isaa hunda. Jaalattootaa fi deeggartoonni aartii Oromoo idil addunyaarra jirtan marti Duraan addaan dubaasa turan Gabran, Booranas, Gujii. Amma dhuma siidaan haqa baay'ee jirta. Yaachaan dhugaatiin jennee baay'ee. Jedhan jettee fakkiin na oofaa jiru. abdii guutuun akka nu eeggattan yoo isin afeerru gammachuu guddaadha.
Ememan bakat